Biyya nagaa keessanii maatiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan ko sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoo irraa keessatti kan waliin ilaallu daataa keessan parsantii 100 guutuutiin akkamittiin akka qusachuu dandeessanidha jechuudha. 100% ni hojjeta jechuudha. Appiin kun itti fayyadamees argeera jechuudha. Yeroo baay'ee appii ajaa'ibaa tokko appii daataa keessan isiniif qusatudha jechuudha. Kanan qabadhee isiniif dhiyaadhe appii kana immoo ni jaalattu jechuudha. Akka jaalattan immoo viidiyicha hanga dhumaatti daawwachuutiin ilaalaan isinin jedha. Xiqqoo ishee sagaleen koo isinitti jijjiirame dhiifama. Qufaan naqabee jira. Jidduu kana kaleessaas kan viidiyoo hin hojjenneef kanaafini jechuudha. Gara barnootaatti otoo hin deemin dura immoo kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jenna. Gaaffiif qeeqa qabaattan immoo comment irratti nuuf barreessaa isiniin jenna. Viidiyoo kana immoo laayikii xiqqootiin eegallaa. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa kun appiin keenya daataa AI jedha jechuudha. Eessa akka argattan dhuma irratti isinittan hima. Akkamittiin akka isin fayyadu fakkeenya guutuu wajjiniin akka isin amantaniif jechuudha. Isinitti agarsiisa. Isin hanga dhumaatti turtii keessan nuuf kana taasisaa jechuudha. Seennee waliin ilaala. Daataa AI yeroo bantan kun akkanatti welcome to daataa AI jedha isinii fida. Continue jechuu qofaa jechuudha. Kallattiitiin gara appii isaatti isin dabarsaa jechuudha. Kun asirraati usage fi control jira jechuudha. Asirraa iddootti to'attanii jechuudha. Kana akkas jedhuuf on godhii naan jechaa jira. Kana on gochuun dirqama jechuudha. Permissionii isin gaafata. Okay jettanii bira kuttuu jechuudha. Okay erga jettaniin booda kun asirraa control gochuu ni dandeessu jechuudha. Kun asirraa akkamittiin akka hojjetu amma isinitti agarsiisaan deemaa jechuudha. Kun amma cuccufaadha jechuudha. Appiin kamumtuu daataa hojjechaa hin jiru jechuudha. Kunoo Google Play Store tu hojjechaa jira jechuudha. Kana kunoo on godhee blog gochuu nan danda'a jechuudha. Kunoo asirraa blog godhe kunoo asirraa cufee hin jira jechuudha. Hin hojjetu hinnis homtuu hojjechaa hin jiru jechuudha. Kunoo asirraa kanattiin jechuudha kan fayyadamtan. Amma fakkeenyaaf daataa baneetan isinitti agarsiisa akkamittiin akka hojjetu. Daataa ergan baneen booda Facebookii lixeetan isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo fakkeenyaa fi jechuudha kunoo yeroo lixeen booda kunoo hin hojjetu jechuudha. Waa tokkittiin hojjetu. Kunoo akkuma isin argaa jirtani tokkittiin hojjetu jechuudha. Kunoo hin ba'uyyuu as keessa jechuudha. Kunoo tokkittiin hojjetu jechuudha. Kunoo waan barbaadan godha gara kamittuu isiniif hin hojjetu jechuudha. Kunoo notification kan telegramii kan galaa jiru isinitti isin rakkisaa jira ta'e deefama isaa fi kan isaa banaa waan ta'eefidha jechuudha. Kunoo tokkittiin hin hojjetu jechuudha. Kunoo cancel illee jedhee kunoo asirra kunoo tokko naa hojjechaa hin jiru jechuudha. Dhaqee on godheetan moo isinitti agarsiisaa jechuudha. On deemee yeroon asirraa deemee on godhe daataa AI irraa naaf banamaa jechuudha. Appiiwwan daataa keessan isin jalaa fixan jechuudha. Daataa isin jalaa fixan jechuudha. Akkanattiin hojjetaa jechuudha. Amma fakkeenya kunoo haala ajaa'ibaatiin banamee jira jechuudha. Inni dura banamuu dide kunoo akkanattiin isiniif hojjetaa jechuudha. Appichatti fayyadama baay'ee isin gargaara jechuudha. Warroota daataa keessan nyaatu isiniif cufa. Warroota immoo isinitti fayyadamaa jirtan immoo on ni godhattu jechuudha. Daataa AI kana fakkaatti jechuudha. Asirraa gaa kun mallattoo tuqu sadii kanarra ni tuqtu sana booda block all ni gootu barbaadanii akka hundumtuu hin hojjenne jechuudha. Yeroo immoo hundumtuu akka hojjetu barbaadan daataa akka nyaatu barbaadan immoo block all ni gootu jechuudha. Sana booda kun hundumtuu daataa akka hojjetu gootanii jechuudha. Siin block gootanii warroota fayyadamuu barbaadan qofa on godhachuudhaanii jechuudha kan fayyadamtanii. Sana booda Facebook fayyadamtoota Facebook qofa Telegram fayyadamtoota Telegram qofa YouTube fayyadamtoota YouTube qofa on godhachuudhaan fayyadamtu jechuudha. Yeroo sana daataan keessan isiniif qusachaa deemaa jechuudha. Akka isinitti tolu abdii guutuudha kanan qabu. Amma fakkeenyaaf kun asirratti wantoota garaagaraa isiniif fiduu danda'a jechuudha. Garuu hin hojjetu jechuudha. Hojjetu waan barbaadan fidaan hin hojjetu jechuudha. Homtuu hin hojjetu Facebook qofa miti YouTube illee akkasuma jechuudha. Daataan banaadha garuu hin hojjetu. Maaliif permissioniin hin kennamneef on hin taane jechuudha. On hin taane jechuun immoo birriin hojjechaa hin jiru jechuudha. Haala kanaatiin jechuudha. Kun asirratti wantoota garaagaraa no hojjettanii bira kuttuu jechuudha. Akka inni hin hojjennu barbaadan daqiiqaa 10 akka inni hojjetu barbaadan immoo yes for 10 minutes kan jedhu kanarra tuttuu yoomuu akka inni hojjetu barbaadan immoo yesiin tuqtu sana booda hojjechuu ni jalqabaa jechuudha. Namaaf illee viidiyoo laaluu like share gochuu ni dandeessu jechuudha. Asumaan illee YouTube keenya subscribe godhaa isin jenna. Kun haala ajaa'ibaa ta'eetiin akkanattiin fayyadamtu jechuudha. Dhaxxanii achi on gootu isa barbaadan qofa
on gootaniit isa hin barbaanne immoo of gochaa fayyadamtu. Sana booda daataan keessan dhibbaan dhibbatti isiniif qusataa jechuudha. Haala kanaatiin appii kanaatiinidha jechuudha kan daataa keessan qusachuu dandeessan. Appii ajaa'ibaati, appichas jaaladheera jechuudha. Liinkii isaa akkuma baratame koomentii jalqabaa irra isiniifan ka'a, koomentii jalqabaa irraa argattu jechuudha appii kana. Hangasitti waan nu faana taataniif guddaa galatoomaa isin jenna. Warroonni YouTube channel keenya faaraa taatan ammallee deebi'aati subscribe godhaa isin jenna. Viidiyoo kana laayikii sabaa isaa gaaffii yoo qabaattan koomentii irratti nu gaafadha. Next viidiyoo hibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutti nagaa naaf ta'a.